Keessattuu tiimni kun jechuun tiimni as gubbaa jirtan kun Wallahi I love rafne you so ani much. darra eegalee haga ammatti haga maallaqa san maallaqni sun natti dhufee anumaa dawwalee akkuma beektu zakkiifillee maallaqa kana sanaa gaafate obboleetteenya akkanatti rakkatee haajamee ogusuma Wallahi kan galata guddaa qabda Murtii. ka ustaaz xaliibuu sanillee waliigalatti kuma 500 ergamee 500 isin 400 isin biratti amma dabarsee fi dhibballee ustaaz ibsatti akaawuntii xaliibuu fadda dabarseetiin dubbisee dhageessanii jirtanii waadaa keessan akkasitti biraan geenye akka reefu diinaa ol jee dhugaadha. Wanni namni adda nu facaasuu fiiguufillee tanuma rakkoo biraa qabaannee osoo hin ta'in yoo wal taane waliif taananii beekanii. Wal Walii ta'uu dhageenye qofaa bari. Bira kuttanii bar namaafillee taatan yookaan wal taatan yoo waliin galle ammoo ifiis miitanii namallee miitan. Galee akkasitti hubadhaa isin mataa dhiiraati mataa biyyaati Oromoon isin abdatti galee Oromoon isin malee hin qabdu hojjettaniitis agarsiisaa jirtanii hojjechaa illee turtanii ammallee kana caalaa akka hojjechuu qabdanii isin dhaamaa hedduun isin jaaladha gammachuu matee isaniif hin gartee ol seene murtii akkasii keessaa si dubbiseetiin jira Museen jira cheek godhi rakkoon jiru. Yaas ta'aa illee dandeessa. abshirayyee. Hayyoon keenya nama keenya akka Oromoottis akka Oromoo baha Oromiyaa kana Harargeettis waan dandeenyu walii ta'uudha malee hayyoon keenya nama tokkoofillee waan biraa qabaanneetii miti. Immoo gaafa nama ofii hamaa koo hamataa koo akka jaansan xiiqiin dammarraa mi'oofti jaanii mire goone ittiinillee nama tokkootti illee dhaaddachuu hin barbaannu haanuu jiraata warri Rabbiin maal kannee fi qabeenya qofaa miti warra kanaa. Onnee ittiin kannus kanneef. Arjummaa jechuudha. Arjummaa onnee ittiin kannus waliin kanneef. Qabaataniif hin kannanii beek. Irraa hafee biitii miti akkuma guyyaa ustaas isaan jeesani. Gaafa nama xiyyaa gaafa nama Oromoo waan jo'uudhaanii beekadha. Sannaa hubadhaati. Jarra miyyoo fuudhu deemu eegu jirra. Haga isaan fuudhan asirra jirra. Waliin itti deemna. Dan obboleettiin teenya asirra jirti. Jabaadhaa akkuma teetti sani murtii hawaa kannu harkaa miti onneen waa kannu. Yoo onneen ta'e gartee si ajajje yoo onneen ta'e puushi goote waa kannata malee osoo keeshii kee guutuu taate harki kee keeshii san gasseenee qarshii takka fuudhuu hin danda'u. Onneedha jechuudha waa kannitu wallaahi hedduu galatoomaadha. Gartee rakkoo biree teessanii bira kuttanii rakkoo biraallee furaa jirtanii ergeedaatiif hirma hedduudha. Isteeppii ammarra jirtan kana gatiin dhiisaa innaa isiniin jeeti. Wallaahi seenaa dalaguu jechuudha seenaa. Waan laaftu sunitti hin fakkaatin. Taakasiitii. Kabajaa. Wallaahi. Gartee wal'aanaa gorfadhaa. Rakkataa gargaarradhaa. Dan kanamni itti duulu maaliif itti duulamaas yaada. Beeki namni hoggaa maqaa sii baasuu barbaadee filatee bareedaa siin baasu. Akkasitti beekama. Nuti hojumaan goonee amma boodallee agarsiisnaa nama keenya karakkate haala hamaa keessa jiru. Wanti akkasii gaafa mudatu miidiyattuu fiduun hin barbaachisu. Kun eega dhuftee miidiyuma irratti haa dhumtuuf malee. Akkas bakka fixaniituma agarsiisuudha waan hojjetamuu qabu. Akkas. Kanaaf obboleettiin teenya Arafaat asirra jirti. Tan maallaqni yoo beeksisaa kuma miciyyoon tun osoo biyyatti illee galtee inni dhufe rakkoon tokko hin jiru. Nama tokko qofaan dubbisee fi kalee gargaraa san kirikkirii dila isaan ittiin beekamtanii beekamtii isillee haqa isii haa jaanii ijoolleen teenya dubbachaa turte isaan jiran. Qarshii takka irraa nuun kanasin rakko dhibbaa afur fedhanii ni eega koteetitti fidee dhufee jechuudha. Ganamallee waan nuun jechuu turan afaanumaan jettan maallaqni sun mee nuun jaamaa ture. Haga sadarkaa sanitti maallaqni harkamnaan ammoo mana kana hin dhufnuu jaan dhaggeeffadhu. Kanuma galgala Amma bakka biraatti haasawamaa jira argeen ture reefu jidduun. Kanuma galgala maallaqa himachuudhaaf dhufan gizee maallaqa fudhachuudhaaf dhufuu didan. Digaleemi dubbiinis maal akka taasise ilmatti nama keenyaa ni galti. Nama keenya Oromoo teenya taasirra jirtan uummanni keenya kun keessattuu namni hoggaa waa isinirraa fudhatu Harargee uummata jaalalaa akka dursan wanni jaamu hin jiru. Harargeen jaalalas ni beekti, kabajas ni beekti, jibbas jibbeefis jibba ni beekti. Namni isinitti qixxaatu hin jiru. Namni uumamaa waliin caalu garuu onnee fi arjummaa fi gootummaa wal caalaa. Murtii wayii si gaafadha. Piroofeesar Mararaa Guddinaa gaafa kaan maalii fi Harargee dhufee isin sabni Harargee jeen. Harargeen saba? Harargeen hin jirre Oromoon hin jirtu Oromiyaan hin jirtu jechuu isaati.
saba harargee namoota tokko nama jee barreessuun arga beekta jechi isaan fudhatanii haa waan jiruuf jira waan argee ayyeeninis. Yaa kanaafi ani obboleessa keessan hedduun isin jaaladha. Homaa isinirraan fedhu. Homaa takka isin dararu bakka namni keenya rakkate nafu. Guyyaa kaniin akkasii laayifii kanarratti wal caqacaqaa oollee dhimma obboleessa keenya muhee Mu'aaz ni beeytanii. Fasobalee irratti duula bantisan illee gaffinnee dhimma isaa uummata keenyaa wal garsiisnee irraa dubbachaa turre. Ammas itti fufaa beekadha. Ganaa kana boodas waa hedduutu jira. Isin gammachiisna malee isin hin mufachiisnu isin hin gaddisiifnu. Haga rabbi nu laaffisetti nama keessan immoo jaaladha iyyaafadha. Silkii waan biraa godhuuf barbaadu dadhabdi bilbilii akkam keessa jirtaa gaafadha. Akka walitti dhiyaattu si galee kanuma jechuu barbaada. Obboleettiin teenya taasisa jirtu tuni taa'amma ishii fuudhaaf eegu jirru Arafaat yoo niitoorkiin isiidhaa didee ala viidiyoo banadhu ati istuudiyoo baadiyyaa tokkotu asirra jira. Baga nagaan dhufte istuudiyoo. Istuudiyoon dhufee jira istuudiyoo dubbisaayyee rabbi haalifa isin irraa qabu sorumaan du'aa isinii godha. Welcome istuudiyoo. Waalaikum salaam warahmatullahi bro welcome. Welcome nagaa fayyaadha. Nagaa alhamdulillah. Awa bakka furtan gaa akkasitti dhimma michoota na hedduu nu yaachisee do'ama godhuuf jirra. Istuudiyoo ol baasi murtii istuudiyoo ol baasi. Bee nama tokko gabbuusiiti bayaan ol galcha goota kamurti warra mata darasni dalgu jiru bee gabbuusa bayaan ol deebisa goota kadhiifam. Hiikaa. Istuudiyoo viidiyoo beekaa murtii miuturre jirta adeeroo miuta nafirraa kaase guyyaa guutuutti moolte. Akka isin jee istuudiyoo dubbadhu. Olaa bakka akkasitti rabbi isin gargaaree furmaata itti ilaaltan gaa gurbaanii isaa galatuun wadduu nu yaachifte. Tu beeyta murtii kiyya gaa akka irraan argina imaanii sammuu hojii ta'e. Beeytan jiru. Yaa dhugaa. Bakka hojaa jirtan. Ayyee murtii guutuu deebi'ee jira jaa. Ayyee. Jira galchini. Amma wajjinillee haasawee dhugumatti Maryam nama ulfaataadha nama kabajaati. Ani hatta waraqaa hayyamaallee barreessee laadhaaf jettee amma boru ganama. Kana jechuunis lamaanee ajattee jirti waraqaa hayyamaa bakka feete deemtee akka dalagattu jechuudha. Isi hayyama kanneef jechuudha. Sanillee ni laadhaaf jettee. Haa galatoomtu baay'ee nama yaadaati nama guddaadha. Dhugaa dubbachuu nama guddaadha dhugumatti. Kanaaf amma liifira jira amma gabbu'ee si dawwalaa naan jettee isin duraan ganamuma bakka namni duraa harkutti yoo naalaatti yoo jennaan ani ammuma barbaadaa jedhee masulmaaf raabusuudhaaf. Kanaaf bakka liifira amma gabbu'ee si dawwalaa jette. Fageenya illee dan qabnu amma isin karaamaa jiraannaan daqiiquma lama akkasa wal bira jirra. Miilaanuu tiraqeetu marraa fuudhuu danda'a jechuudha. Yaada bareeda. Achi jallee itti dhaggeeffataa turtellee dhageenii jiranii. Ayyee. Bakka akkaawwanti waan haalaattu mata barsuudhaaf. Namarra walii galtan amma walii galtan bayaan dhiifama goota. Taap hin dagatina. Taap manni qaqqabaa jira. Taap hin dagatina. Manni maaliif niitoorkiin qaqqabu jira moo maaliif? Oggu ijoolleen ganda keessatti dhooytillee obboleessa kiyya guddaan si yaama waan ijoollummaa jaansan. Dhaynee hulaa isaa dadhooyinee irraa dhabuu keenyaaf dhugaa rabbi obboleessa keenya zakkii akkatti galatoonfannu hin beeknu yoo rabbi nuun fedhe gaa dhaynee achumattuu isuma sanuu galatoonfanna. Yoo rabbi jee inshaa Allah.
dhugaa isinillee umurii أكنا خنوف إن شاء الله. seenaa akkanaati ka hojjetamu anama wanni akkanaa bakka amma beekte halkan torba yoo qaatiraa bulafellee alhamdulillah rabbil aalamiin dhugaa rabbi hundi keessanuu bakka hundi keessanuu really murtii dhugaa rabbi seenaa hojjetti seenaa rirmi nyaatu Thank you Wadir. seenaa rirmi nyaatu waa'ee zakkiidhaa hin ta'u yoo dandeenya kitaaba katabnaaf isa yoo dandeenya insha Allah garuu akkanatti beekee dhugaa akkanaa tanaan as bahanii wal bira jiraachuu wal garsiisuun barri bara gartee wal qocalanii jiraatanii miti. Ana muguutaa takkaniin harka miidiyaa kanarratti akkasii please bakka sanna duraa hin seeninaa wal qabataniitu fiiguun akka jabaa bara taatetti namni si dogongorsiisee maqaa keessaniin feemasa faata. Please. Ka dogongorees Oromoodha. Ka dogongorsiisees Oromoodha. Ka arrabsamuus Oromoodha. Laalme ka arrabu bar wal arrabsinee oduun ta'e wal qabanneetu hin dandeenyu duniyaa tana fiinee dhaqqabu. Adaraa wanni isinit dhaammadhu tanuma bakka haa isin arrabsanii usaamee agguu takka. Mee usaa bakkaan haasinu maa maqaa namaa. Maaliif seenaa akkanaa tana fa'aa jira laalame. Namni kalee quba sillaataa arrammoo seenaa akkanaa dalayda. Dubbii hamtu faarsuu fi dhiisuufis nama dhibdu dalaydanii bara agguu takka. Amma tuni faaruu hanga hin qabne jechuun hiixannee faarsinee si fixuu hin dandeenye sababa miciyyoo tanaati. Anamma anaaf akkasi. Please tanaafuu dhugaa rabbi obboleettiin teenyaas baga rabbi si milkeesse yooniif haadhaa fi abbaan kee lubbuudhaan jiraatan du'aa isaaniitu asiin si gahe rabbitti aanee isaanillee hin irraanfatini warra galata kee kanallee galchu nullee nu haa godhu. Ummanni bira dalayde sanillee galata qaba. Bakki ati jirtu sanillee galata qaba. Lubbuun bahuu waan guddoodha. Namni tokko kafaltii tana ni danda'a yoo jedhan nama jabeessaa beekaa. Nama jabeessa barri amma keessa jirru streak bakka bara addunyaan ajaa'iba biraa keessa jirtu irra jirra. Namichi reefuu fayyaa ta'ee deemu isaa maraatii garte qilleensuma kanarratti sakandii sondomitti nama adda baasuu dadhabne. Ana guutaa akka takkaniin usaa barniin bahaa sooshaal miidiyuma kana keessaa. Waggoon dalagee as deebi'e waan ajaa'ibaatiin harka. Amma guyyaa niin harka maaluma murtii guutuu laayifuma guyyaa diila kana seenu. Hai umar kullummaan inni qabu jiru kun kamiin jedhiifama naa godhe baleessa kee. Dhugaa rabbii maaliif seeta garaa keessattiin si hamadde. Hai namni sa'a diila kana akkamitti ta'a more than hour 2 hours 3 hour. Beektii live notification ni agarsiisa. Hai murtii guutuu live irra jiraa huma naan ja'a. Murtii guutuu live irra jiraa naan ja'a. Maaluma dhiiroo wannummaan live ton eenyu ani beektii ammas laa dhiifama naa goota anummaanuu jechuudha. Eenyu wal qabe yaa dhiiroo kan inni fuulatti gaggaragale kun eenyu yaa rabbi arraan tanaaf tabiraan hunda geesse arkite garuu seenaa san jijjiirti arra. Atillee obboleessa kiyya dabbaal kaniin akkaan jaaladhu dabbaal obboleessa kiyya xiqqaa adaraa ni jira as keessa moo bahee. Ni jira as dhaga'u jira. Dabbaal kiyya si haa arrabsanii please adaraa rabbii ja'aati maal seetan seenaan tun rirmi nyaatu wanni nuti asirraa haasofnu tun dhaloota 19 waan tana dhaga'u ta'a. Intalatee boru heerama gurbaa kee boru fuudha haasi dogongorsiisanii please ani dhiifama si haa gaafadhu namoota si aarsisanirlee on behalf of zee anaa dhiifama si gaafata akka obboleessa guddaatti please maqaa namaan kaasinaa namaa siin arrabsinaa rabbiin maal jaaseetan obboleeyyan kiyya namni hamtuu namaa dho'ise rabbi hamtuu isaa dho'ise kitaaba kana keessa kaa'inneetuma deemnaan akka namaatti illee haasi miidhanii garuu ati deebitee miidhaan gadi hin baasinaa please. Qoysiif Damina yaada gaarii. Asirratti si dabala. Laayifii akkamitti turte ka'eetti guyyaa sadeen kana ka turre. Eeggattuu immoo obboleessa keenya Dr. Muhammad illee numa waliin turanii ijoollee turis ni jirti. Dhimma obboleessa keenya miidiyaa Oromiyaa State miidiyaa san ijaaruu irratti istuudiyoo isaanii maallaqa gumaachuu irratti turre milkooyinee gallee sanirraas dabarree bal'eetti teenyaa tanaa dhufee kanallee milkooyinee gallee sabboontuu Ahmad gaazexeessuu sabboontuu Ahmad tokkollee qabannee turre jidduudhaan kun dhufe guyyaan isillee jummaadha. Wanni godhu jirruu fi asirra teenye kuni waan nama tokkaaroo walitti kaasuuf yookaan nama wal karakkaruuf nama deebisuuf osoo hin ta'in wama hawaasa keessaa dhalli fayyadu obboleeyyan keenya agartee karaa ittiin agarsiisnuu fi waan gaarii ittiin hojjennuuf dila kana hunda teenyee damine gorsa keetiif illee galatoomii reefu abbaan keetiif haati yoo jiraatee ittiin arafaatini
nama tokkotu haga reefu komantii takka irra dhibbana barreesseetiin ol naqee abbaa olii nama jiru kuni ummaa arafaattu na bira jiraatii yeroo takka dubbisaadhaa jedhoo seeni namni abbaa olii jiru kun mee dubbadhu jaan. Abbaa olii dubbadhu mee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Isinan da baay'een kabaja namootaan isin kabaju la reefu barreessan ture murtii hin jalatooni. Ummaan arafaat akka carraatee galgala kana na iyyafattee turte waa'ee isii dhiyoo tana naas dubbisaan turre mee sii dawwaltee ni jirti naan jettee turte dura wal dubbisaa turre. Bilbila foogaa idarraa eegalee dhaama ture mee minaal baataan magee ifaan dhufeetti godhan dubbisaa jeeyanumaa bilbila hoobaneen isinii waa uummasii kanaa soo jiru argee qaxita ummaa si biratti ol deebi'e. Kan dubbis. Amma isii biraan jira shabakaan kiyyalleen dadhabaa ta'u hanga isa kana obsumaan. Dhagoo jira. Ni dhagaya. Hello, salam alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum. Waalaikum salaam Warahmatullahi wabarakatuh. Isinummaan nagayaa fi fayyaa naa tahaati. Har'a obboleettii teessan tana baga cinaa naa dhaabbattanii rakkoo naa furtanii. Naa jiraadhaa bakka aduun isinitti haa baatu balaan takkalleen isin argini abdii takkaan rafa duraan yaaddaaweetiin anillee rakkoo guddoo irra gahee jira. Har'a furmaataan harkadha ilmaan Oromoo bakka jiru waliif adoo du'aaf anillee takkaa waan namaan hammaanne. Saniifuu mataa namaa gubbaa rabbiin isin haa godhu umrii dheertuu isiniif haa kennu. Mataa leencaa isin haa godhu takkallee waan jettan isiniif haa taatu. Wahumani jettan takka waan harkatti laattan takka fudhaa gal'aa nagayaan bobbahaa galaa mucaa tiyyatan imaanaa rabbiiti. Bakka naa godhaa fi isinummaan haqa siitillee kan mudura teessillee naa baasaa fi akkasumatti mataa gubbaa rabbi isin haa godhu balaan takka isin harkini ijji isin laalte cilee bishaan buute adawwii teessan kashfii rabbi haa godhu. Kanamaa godhu rabbi du'aayin isinii godha akkasumas naa jabaadhaa murtii hogguu fixxan booda silkii mucaa kanaati irratti anillee naa bilbiltanii na dhageessiftanii. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله أكبر دعائني سني قد أمرتي رجعي سنافم تنا إن شاء الله. Haati uummatni galata ulfaatu baga gammadee nuti illee gammadne obboleettii teenya waan dandeenyuuf waan godhuu qabnu hunda goone kana booda illee ni goonaa fi obboleessa keenya namuma tokko namuma biyya tana hin jirre Ameerikaa jiraatutu egaa obboleettii teenya rakkoo kanaa keessa jee itti bilbilaane osoo nan jiruuf hin rakkattuu jee maallaqa isiin biyya kana itti deemte qarshii 400,000 bakka itti irraa kafalee maallaqni sun illee kafalameetti jira. Obboleessa keenya ilma daa'ima umrii nama 26-27 caalle dargaggeessa biyya Ameerikaa jiraatu du'aa inni waliif himma. Miiturra jiran du'aa godhu jirti ta'a amma yaaboo. Miiturra jiran abbaa olii miiturraa kaasaa abbaa olii miiturraa kaasaa. Miyuuti irraa kaasee bakka jirutti zakkiidhaas rabbii umrii isaa dheere. Faa'u rabbiin har'a dar'atuufi. Muti lankaane jirtu badijin. Ni dhageenya ayyaa baali. Ni dhageenya dadhabaa miti. Ni dhageenya itti fufaa. Dadhabaate yoo sanumaaf. Ayyee galatoo miti xiqqoo ayyee wal. Akkasumatti irraa na gammachiisee addunyaa fi akhiraa zakii rabbi haa gammachiisu. Balaan takkallee ganaan harkiin umrii isaatti hanga jirutti addunyaa fi akhiratti rabbi haa bal'isuufi kanuma rakkoo namaa cufa furu rabbi haa godhu maleekaan cinaa haa dhaabbatu khadiir cinaa haa dhaabbatu tolli cinaa haa dhaabbatu hamtuu fi hamaa cufa rabbi irraa haa qabu du'aayin godhaa fi arra bakka bara. Isinillee umrii dheeradhaa obboleettii teenya qaalii du'aayin jabaadhaa obboleettii teenya nagaya taate umrii nuu dheeradhaa dhugaa rabbii. Nagaya qabdi sagalee ishee haati haadha geessu obbo Arafaat dubbadhu ummaan reefu bilbilaan si barbaadaa turte information kee barbaadaa turte
Arfaat muutii irraa kaafadhuuti ummaan si dhageessi neetworkiin isillee nutti fiduu baatu ishiin dhageessi dubbadhu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Dubbadhu Arfaat. مرتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرفتي مالي ما انتات مالين ترى هذا ما خير كاتين جمدة دواي سني قدي غلطة أكبر أكمل جبتان نجى جرام ما تيجي نجى جرام جمد جوا ترى كاتين كاسل كين سدا بين أوفيس بيل بيل توني روان كان تيجي تمال رجل تيجي تيجي دعوة ما قد برو تنجرا يوتي جوري نسنادي مو خارا كنا سيقول سرب بيها قدو بليا الدنيا آخر رب بسنا قدو يا آمين 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 ورا غرغرين بان رب بسنا قدو ورا غرغرين بان آمين 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 جباد غلط ثانياتي جباد بليس وجرا لتنو كنا نمانتا ورس كنا سيته كنا إيران فتشون قبضو غلط ثاني غلطي دعائي قدي في أتي سب بليا كجباي فردو مرحبا نگرے نہ کرنا نما کو دعا یونین گم دے گم چمافین دبدے بر زیادہ تین جکی باکانی گیا چکے قسم میں ترمتا کان سگلے رگے شاكيبو إسانين بربادة شاكيبو إسان بربادة خيسان داركتي نساد بالبل هو تاجد نسلا قبي بربادة سلا ليه موسى تے ولتا فی نگے سے آگو دعا یوتیش إيه دعوة ما قد يموني سني بالبلا ہئے غلطو مانا یہ غلطو منا murtii fi galatooma sagalee si dhageessisuudhaaf qaalis qabdeeti ulfaadha shirraa fi Damiina wanni itti jiru akkanaati dhaamsa dabarfadhaa gaa isinilleen isin duraa soo keenyaaf dhiifama. Damiina mutura jirta dabbal jaalibsa sa'aan teenyallee gahaa jirti. بيان هذا بتو بيان ما لينو بتعمل بيان هنا اللي نياتنا فقاتا galatoomi دمين دبر galatoomi murtii dabbaal itti fufi obboleessa kiyya galatoomi. دام سخير أجي فدين ترى وانا مدرنا دام تيسن دكان نيكوان كوا galatoomi takka takka da ko wanta to ne jira ate unda ko to minin furada umrii ya dhaabar rabbi ranno ajabisu umrii dhaabar. darga gummaana sunu jirti Niin harka garuu wanni sun beeytee bu'aa isiin qabdurra wagguu takka takka miidhaa isiin qabdu turra hamtuudha. Maaliif seetan? Nama guyyaa aareen hin madaalinaa. Nama guyyaa inni madaallaan firummaa isaa dhabdanii beekaa. Nama guyyaa inni rifateenis hin madaalin, guyyaa inni aareenis hin madaalin. Guyyaa inni gammadeellee hin madaalin, jidduma sanatti madaalta. Nama ati dogongoruu dandeessaa, namni san si aarsuu danda'a, garuu abadan sin fakkaattu abadan malee dabbaariin haasa'u. An akkasuman jaa. Damiina ijoollee tana naan jaa lakkii isaanii miti hin agartuu jaaniin na erga. Isaanii miti isiniif hin galini. Namni kun hogguu if dhabuu jira beektee hogguu aare. Saniifuu dabbaal kiyya galatoomii waa hedduun nu eeggataa irra wal gargaarreeti malee wal miinee hin dandeenyu hara fedhe haa ta'u ammas adaraa Oromoon takka malee lamaa sadiin qabdu namni filatee kuunoo bahat dhalatee dhihat dhalatee kaabat dhalatee kibbat dhalatee hin jiru rabbiin namaa fila wanta yoo dandeessan piliis akka obboleessa guddaan nutti hin kaasinaa lammada dhageessanii bara globaalii addunyaan takka taate kanatti namni gargarsi haa arrabsu ati us rabbiin gizee hunda nama zallamame bira jira yoo hamtuu isaanii qabaattees adaraa waan gadiin baasa maarreen godhe jette sanillee anaat dhiifama si gaafata asuman narraa dhaabi hin godhinuma takkallee bu'aan sanirraa arkamaa somuuniin hin jirtu tanumaan siin jechuu barbaada itti fufi murtii ayyee galatoon Damiinatti waa dhaamadhee bu'aa daqiiqaa takka qofa naa kennaa damiina kiyya hangafa keenya. galatoon. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Maalis haa ta'u isinirra beekaa fi miti nama ifi ka lubbuun ni jirtiif sagalee namaa ta'u kana gaafa nu jabeessine gaafa nuti humnatti goone hangam takka harkisaa diriirfachuu danda'a hangam takka ammas rakkoo tanaa olii ta dhokattee jirtu
gartee bira dhaabbachuu danda'a murtii guutoo kana ni lallabaa malee andifa manaa godha ani hiriyyaan kiyya dhugaa qofa hiriyyaan kiyya gartee isa rabbitti amanu qofa maaliifin kana jee abbaan jaalate abbaan jibbe jaalalti rabbii guddoo dhugaa irratti ammoo jaalala rabbiin dhabdu wanni an kana jeef nama kana gartee gubbaa laalla malee keessan beenu nama sila nama kenna kana gaafa jabeessine daranuuti ta murtii guutoo tanallee keessumatti na qabadha alla si maganii isiniin ga'ee jechuu barbaadeeti. Galatoomis dhagayeetiin jira. dabbal mana uwwisi dabbal ini jedha ani mbeenye kan beeku Kadara duma yes akkas godha nama abdi arga jechuun albaas jaala amma dara kiyenda dhugur warra nu galchina buuseettan an dalagaan jiru waa takka sabboonaan eessa deeme sabboonaan eessa kutee caala Facee namoota agarree hayyee taatee seera turkii viidiyoo dhubantee akkana godhoo kan itti barbaannus الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله دبال موتي قال أبي بغية naafisii ol سلكنت يا كونو دي ماجر wal bira nu kaami Jara nena enu murti guuto ni dhageessani deemaa jirti mijatti namni liqimsaaru jiru gadi bahaatiin jirra eeggadha kabajan taati astaghfirullah sagal ko ilfaadhi si jechuu barbaanna amma mana uwwisi yaa'u mana uwwisi amma Wisaaboo giftii onnee dhibbaa takka inni beera bisuudhaan dhugu yaala maguutuu dalagaa dhabeetiin hirriba dhabee kana taa'u. wallahi ani yoo halkan lama qaatira أوني بادي بابشر والله دب دوي بغير كتام تير كتاتي وأقول سيملا أوني بادي باكم وتبريسو لين شافي وأنا قاسي ملا هاي Obsi jaa yaa jaarif saan tokko sama jaarif saan deebisaa mee dubbiin wanta waa sabanni kunis ee wallahi leencoo jaaratu awon namni oggaa qorre nurraa dheessa oggaa wani decha mee galcha egaa baadiyaalummaan keenya bara oggaa dubbiin jirtu guutee oggaa dubbiin kutte deebi'e kutaa barnu arga numa kakka wanta takka nama kaara baatte kaanitti wala ta'u malee sabboonaan wayin ergaa qoo ajeetuma gabbee akkaawuntii ta'an hin jeequte laa sabboonaan hin dheessu waan wantumaa hin baana baadiyaalummaanaatu hin baana malee sabboonaa warra dheessu irraa miti hin beekaa noo dheessan baanu haasoo isaa barbaannaa ganaa yaa warri dheessu ni jira kan booda yaadumaa fi gaaffiidhaan hoggaa namni qubni sadii qubni afur dhufe takka gartee miti asirraa mataa si nyaatu hoggaa namni 900 deebi'ee hin jiru jarri sun hoggaa dubbiin jagalattee wanti dukkatti dhiyaattes hin jiran gaafa waa tolanii dubbiin diriirtii namni makiinaa qoree amma yaadaa fi gaaffiin gastii tana taa'usitti hin dhiiftu oo harka namoota kanaa wajjinis. يا ربي خليك انت ولا والله يقعد ابر والله يقعد ابر اما صار نقول من شرجه السلام عليكم دبال وعليكم السلام أو إذا والله قابه قايف اللي مسلمتي والله بو بلينك يا قمتشو في إبسطو وانقاري ده والله إذا شيء كنت أنا ما يدو الجيم بليه مقدار الجيم بليه هقول سجلت كده والله بالله يا مجاهنا يبين إنه بيه ودعاء قراب دني بو والله نقول كي قرآن عن دعاء يقول بليه صغير والله يوربان تيار بدي والله بالله كلا توا الفرد والله أكيد مذكي فاديسي وتذكر فاديسي بر جني في إنسان اللي قرود جرافي سنقله أو ما بيشام تيجي قله خنا مرتقود أكاسمه والله مرتقود واتخيسة خنا فرقة خندا كم وكنا سبريتون أبو فرقة مية سبريتون أبو يا حبيبي هي والله والله لا
ريخون ومان زاري أنا الفولو ليش يدي بيسي بسنو فولو وين رقم نمر فولو وين رقمنا والله أكاس مدبرك ياتي أو ما والله مسج في خاني أكا جبان سبر بعد سيشن مريته وانتني إلى الطبيب هي والله وان فردي في شيء وبيت هاي دبي ترى بنتي تكو غافر ورن انتو شراب شر أيه والله من ما نقولون جرا كتري قال توما لا إله إلا الله أبو سامي أنا بجونا قال تخامي وقتا كاتي جالا سامي أتو قاس ترى مالك بتقول بان سامية ها سامي أنا بجو خلي فيلا كده سنة قال جا وي سامي يا سامي خلي ران مرقتي نمرو كتي lugar kan tami wisata ya wallah ujarti sa ko sar chana mani gole jira tars أو جالا هذه والله ala nustu wallahi billahi gadi sidar bas ama ana nuntu sisin يا جرى خيني ورنا قلت جت والله ما درنا عند الوصول أزرون ده نقل جار أكو ما نقول أنا خيت ترى ما كنت أكره هذا سنقل جار ولا سن جانا بناس على نوري ما كان رخاء ما نتذكر رافود وقريت كافي تاجا أنا خنا دلنا قد الدنيا مي أماني كم أقول قلت أماني مي كم أقول رخاء أنا في جانا نا كمتي نرافود بود على نوري كيفتي هاي نو أنا كسني في فوني وبلزغية هاي سلاناف دلقاني أني أسجل منافقا no enyu sigal chama debal Sabona megista itu lo tuh teh ini agam debat kana Toto Albe Fati Oromo Fatia Girta Salatu foto ti wandi me te chimata sto khana mama testa foto ti choro chimata sto ayanis meeting gloves gurati khaluta gurati fadaye dala to vegan sark wandi me we Tami atam sabi kaya. Tami samian. Takita kada jime. Ayar ke anak gal chadis. Ayah. Arke. ماشي ورنج دامني Arke amang gada rabal. Perbal tinjira nama hedu ergete ber. Nagartu. cara ni rasa kelingi ya Ini jadi debal David. اوكي اي وانت عرفاتي في بيان اول دبس ثانك يو بيان اول دبس بيان Ayah. يلا اول دبس مدتر اول دبس مي ومن انت خنا درتنا مدتر ناس نجي درتك Ayah bayan ergen ber. La kanani ber. لا كوستا كبه خرا انجن نرجع توي دات لا كوستا Ergi. Olnake. Bayan ergi. انا يا صوت دي بيات ترجع Ayo for the way wallahi erkis